Obbo Taayyeen maaliif aangoorraan kaafamee jedhu gaaffii jalqaba dhiyeesseefidha. Lakki sababni waanuma amma araara jenne malee wanni biraa maaltu jira? Gaafa waraana deeggarru dinqisiifatamaatuma ture. Uummanni araaramuu wal fidnee jennaanuma dhukkube. Kanaaf amma isin barreessaa turtan arganiit moo addatti si waamanii sin gaafataniiru? Lakki waan ayyaamne waliin agarree jiran. Xalayaadhuma waajjiratti isin dhufe jechuudha akkasii. Tole. Amma isin kana dura sochii garaagaraa keessa turtanii erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufan booda gara aangootti kan dhuftanii si'achi maal gochuudhaaf adeemsi keessan yookiin immoo kaayyoon keessan maal ta'a? Isa ilaalla kaa bullee ilaalla kun amma jarjaraan waan murruu miti innoo bullee ilaalla waan kaleessa deemaa turres eessatti maaltu tolee maaltu badeen jedhu gamaggamneeti deemna. Barreeffama keessan keessatti ministeera muummee Abiy jabeestanii qeeqxan jecha aramaneedhus dubbachuu barreessuu keessanii argee tarii maarraa madde kun? Dhuguma lakki kun naatoo namaaf hin qabani otoo ilmi namaa du'ee bineensi nyaatu waan paarkii haasa'anii otoo namni waan nyaatu hin qabne otoo namni beelaan du'aa jiru birrii amma gahuun masaraa ijaaranii ammoo gaafa waraanni haa geggeeffamu jedhamu omaanuun hin jenne obboleeyyan araaramanii uummanni keenya waliin ajjeesiin jennaan aangorraan kaasani kun aramanummaa malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Tarii amma dubbii keessaniin seeratti gaafatamuu danda'a jettanii yaaddu? Maal rakkoo maal qabaree kun seerri eessa jira seeratti gaafatamnu numaan gaafatamna hoo gaafatamne saniif immoo qophii. Duratti waa'ee paarkii naan jettan paarkii isaa masaraa mootummaa haaraa ijaaramaa jiru sanaa? Wanni kun akka dhufuu danda'u wayii akeektanii qophaa'aa turtan moo akka tasaatti aangoorraan kaasan jettanii yaaddu sun? Lakki kanaa olittuu qophii qabna nuyi kanaa qofa miti. Kanaafuu amma aangoorraa ka'uun keessan waan eegaa turtanidha malee waan haaraa miti. Raajiin qabu. Erga isin argadhee amma akka nama akkamii yaadatamuudha barbaaddu isin akka nama siyaasaa tokkotti? Rakkoon hin jiru san tolchinee jira. Maal afan isin gaafadhee amma isin mootummaadhuma keessa teessanii mootummaa qeeqaa turtanii waan akkasii kun kana dura hin baramne tarii baramuu dhabuunsaa kanatti nageesse balaa kanaaf na saaxileettanii yaaddu? Lakki sanii natti hin fakkaatu bilisummaan yaadaa qajeeltoo paartii keenyati innaa qajeeltoo saniin faallaa dhufuun ani amaneetumani qajeeltoo sana amaneetumani dubbachaa ture akkana. Kanaaf adeemsi ministeera muummee adeemaa jiran waan kitaaba isaan irratti barreessan faallaadha jechaartu? Wanni kitaaba san irratti barreessan tokkichi iyyuu isa bira hin jiru. Inni waan biraati jiruun isa. Akkamiin akkas jettan isin? Waan godhaa jiran argine kaa jaalala gaafa dura jalqabnu quban qabdan isin jaalala jennee dhiifama jennee nageenya jennee amma immoo yoo laaltan Itoophiyaa bakka hunda waraana jira. Uummanni gaafas wal jaalattu baay'ee nama wal jibbee jira. Kanarraa kaanee maal akeeknaree kana malee. Amma obbo Taayyeen paartii siyaasaa mormituu yookiin immoo morkataa seenuu danda'u innee dubbachuu dandeenya si'achi jechuu kiyya? Kana sitti mee jira barii kana ganaan laala. Itti teessanitti yaaddu? Bakka. Tole.